In a land of Oromia, dargaggoonni hedduun walitti qabamanii bu'aa mataa isaaniif jecha wal lolaa turaniiru. Walitti bu'iinsa isaanii kana keessattis miidhaa guddaan uumameera. Bu'aan isaas godaannisa. Wanti nama dhibummoo bakka qabeenyi keenya jiru hunda isaa tokkoon tokkoon isaa beeku. Jireenya koo keessa deebitee akka dhuftan beekan ture. Barri keenya ilmaan lolaatu keenya asumatti dhaabbata. Harmi waa'ee dhalaa waan kubbi. Maalan godhatteeti antala koo? Silaa kan isaan na gaafatan qabeenya hundumaadha. Wanti nama dhibummoo bakka qabeenyi keenya jiru hunda isaa tokkoon tokkoon isaa beeku. Kana maal yaaduun barbaachisa? Maalan godha waan isaan barbaadan hundumaa guuteefin. Mucaa koo baafadha malee maalin yaada kana? Garuu ariifannee murteessuu hin qabdu. Tooftaatti birmadii garaa kanaa kan biraan argannu. Waanumaan godhuun na bime. Kanumaa yaaduudhaaf yeroo hin qabu. Karaa qaroo koo. Karaa ilma koo tokkichaa birmaduu koo natti dhufan. Kana yaaduuf yeroo hin qabu tokkollee hin qabu. Maani abbaayee isa deemee ergee bilbila irra deddeebi'ee yaala hin dadhabe. Bilbilli isaan hojjetu. Gidduutti immoo dinaa bilbiltee akka dhufaa jirtu natti abbaayee isa deemee. Abbaayee hojiidhaaf har'a bakka biraa deemeera. Bakka isaan ati birmaduu dhimma sana sirraa bahuun na nyaachise. Waayifaana dhimma kana irratti mana ishee waliin dubbachaa turte dha. Guyyaa kenname keessaa guyyaa lamtu bakka akka ta'e jala jala irratti immoo. Guyyaa lamaan sana keessatti hin ta'u ta'a. Fardaa hin fudhatan ta'udha. Kuma Maal taat? al tokko asii barbaadeen ture. Maal? Sigistiifaan birmaduu na bakka itti gatanii waan deemaniif qubaa gosa eeguun baay'ee natti cimee waan jiruuf. Waan ijoollee isatti argitan. Ijoolleen abbaa ifaan hojii bakka biraa deeman dhimmicha afanii mukaa dhaluun ture. Dhageessa carraa bareedaa arganne. Carraa arganne kanatti immoo seeraan itti fayyadamu sigaleeramu. Kanaaf atamma deemiti birmaduutti asatamaan iddoo jijjiiri. Garuu ariifattee murteessin xiqqoo ishee fudhadhu. Jarri waan barbaadan hin argatan taanaan jara salphoomti. Agartuu koo na dhabsiisuu danda'u. Mucaan koo nagaadhaan naafa dhufu malee qabeenyi dhufas hin dhumas antala koo maalan godha? Qabeenya jedhee mucaa koo dhabuu hin qabu. Kanumaa yaaduun qabu. Atattamaan mallatteesseefin mucaa koo manatti deeffadha malee antala koo. Jiruudha kana mucaa koo malee qabeenya wajjin jiraadhu kun. Hundaafuu itti yaanii waan ta'uu qabu goona ariifattee waan hin taane hojjetu. Waaqa beekaga. Sabti bakkuma inni jirutti tokkicha koo naaf eegu. Ani isaatiin waan biraa yaadu tokkollee hin qabu. Lubbuu mucaa koo irratti murteessuudha. Balbala moo Balbala rukutamu balbalada. Eeyuudha kan saatii kana dhufu. Mana kana immoo eenyu beekee dhufe jaran. Jalittiin hordofaa jirti jechuudha.
waan jiru bilbilaan na beeksisi. Tole ammallee waan kana kan sitti mee birmaduu qophaa koo eeguun waan natti cimee jiruuf miliqeen akka ba'uu danda'a jedhee ta'u. Kanaaf maal ture? Waan gochuu danda'amu si gaafataa jira. Amma yaadde utuu bakka sanaa fuutee hin deemin suuta jettee wanta kana funyaan isaatti qabde. Sanaan booddee inni iyyuu wanta jette qofa raawwate. Walii galee? Tole erga jette. Maal daasaan kophaatti bu'atanii asirra? Macam awal ini tuh yang mencati ada wantu kau batal tuh mereka tuh. Mana kesan bener istirahat di sudah. Kasih deh gift sih kok. Mencani pada kawajan awam deh kusi talera. Karena filmu yang serah ada bahasa kita sih malah nama tuh tuh kawajan kayak gitu. Kau nonton tuh. Boleh? Boleh gale? Argan naan mana kalau betul tu, ilmu garam saat ugama mata. Harka ko tinyade ole tufa ko. Sai me nori. Yawak na baste. Ayah tu. Ai. Jirkan terasa. Sigala fadena ole ilmako. Ani main jadi mana? Mado na Mana dalla. bagi seni kesat. Biri semua jatuh abden ni. Ya tufa. Biru kan jatuh miti. Hanga yeroo inni dabarti yeroo kun xiqqoo sheega. Birrattuu na godhan akka quruphee taa'e mee tufaa kiyya taa'e. Si galaafadheen ole boo maaloo yaa waaqe. Ilma Ani rukuma. moo jaratti ilma mana naa dhufeedheen. Hoo kan galaa harkuma isaanii irratti du'aa jedheen malee. Maatii sitti dhufaa yaade tufaa kiyya. Dhageessa argan. Oolta miti garoo maatiin miine. Omaan taane. Mi'a si qaame waan dubbannu qabna. Akkamitti jirtu maalirra jirtu amma hin. Yaa tufaa. Maalirra jirtu jirare yeroon eeggachaa jira malee. Dubbiin miilanaa kun cimtee dhufteetti. Amma waan isaan jedhan hundumaa guuteefiin mucaa koo harkaa baafachuudha karoorarra jira. Wanti akkana jedhamu tokkollee hin jiru arganne. Ani dubbii yaraa hunda itti adeemaan jira argeera. Lafa birmaduun jirus bareera. Boolla sana keessaa birmaduu baasee madatta deebisee nan galcha. Ishoo galata kee yaa waaqa ko. Haalota jiru hunda isaa hordofaan jira. Barri teenyee ilmaan lolaatu keenya asumarratti dhaabbata. Kana booda diinota keenya boolla isheen galte giduma galee baaseen fidee jilgeenfachiisa. Teenyee kana booda ilmaan calaluun nu ga'eera. Ati qofti kana booda sa'aatii siin jedhe waanan siin jedhe godhii argame. Kanuma qofa siin jedha. Ilma kee hirkaa fudhatanii qabeenya mallateetee fi ilmi kee waan deebi'ee galee si wajjin jirtetti fakkaata? Ilma kees akka inni deebi'ee galee hin ciisne beeku. Qabeenya kee fudhatanii booda morma isaa kutu. Ani tufaan immoo kanan eeyyamuuf. Maaloo kana gurri seexanaan nageen. Na argitu isiniin jedhe. Diinota keenya fidee luka keenya jalatti yoo jilgeeffachiisa ani tufaa miti ani dhiirummaan qabu gaafa sana. Ibsootu gooftaati. Ibsoo tufaati. Jabaatu maaloo gooftaati. Jabaadhaa isin duwwaan mana keessatti. Waaqaa gaditti sumannaa jira gooftaati. Adaraa sitti haa ta'u. Asin jabaadhu haadha keenya beekti jedha. Nagaan oola hanaalota jiru hordofuun ba'a mana keessaa gaafa gadi baatanii deemtoon of eeggannoodhaan deema. Amma nuti finnee jilba keenya jala goonu. Naa jiraadhu gooftaa ko. Buna mallee dudduura maaloo kaaduma deebitee baate. Haala akkasii keessa teenyee buna maaliif barbaachisa? Jabaatu gaa rabbi si wajjin haa ta'u gooftaa. Mucaa namaa galaafadheen oole yoo. Rabbi kan harka keessanii isin haa kennu. Ana mala kanan qabu birrattuu na godhanii kuma quruphee caakkaa galtu na gootanii. Rabbi daaraa bubbeen fuudhe naa godhu. Namni mana dafqee dhamee ijaarrate keessa jiraachuu hin danda'u.
Biyya ofii keessa jiraachuu hin danda'u. Maal goona gadheetu nuti taphate. Adaraan talannaatis sa'aatii malee deemta re'aa baay'ista. Sa'aatii itti galtu beekadhu. Yeroodhaan bayi gali. Hiriyaa wajjin deemtu filadhu. Hiriyaa maggalaafatee gudiina jalaa godhe mucaa koos. Nama namaniin nama manuu na feeran talako. Fira fakkaate nama galaafata hundumtuu. Maaran taa'ame. Kamas sekat. Bermadu kapan rakyat kongkap narganas. Kesenat fakar kayadut. Ilaalee bulchaa akkam beekutti walte siif birmaduu fa'aa hora tokkodha. Wanti bakka irraa dhagaa jiru immoo gumaa gargaaranii birmaduu irratti akka godha kan jirudha. Dubbiin kun akkam maansa? Akkuma tu jette nuti birmaduu isaa baay'ee mamaate. Garuu birmaduun qabeenya abbaa isaatti fayyadamuu wallaalee kaan nama saamsisaa kaan immoo lafa keessatti eegsisa. Malee nuti baay'ee mamaatedha. Sira darbee immoo abbootiin keenya lubbuu isaanii qaalii godhanii qabeenya biyya kana jijjiiru nu harkaan gaaniiru. Ifa magaru sababa qabeenya qabdaniif ta'een beeku malee maqaan keessan bakka baay'eetti dhaamu. Kanaaf ani isin jedhee subaa malee umriin dargaggeessaa akka taatan hojii keessan ni beeksisa. Akkuma tu jette dhugaadha. Qabeenya abbaa kiyyaan yeroo malee dhaalee kana nama guddaa namatti fakkaadhe malee ani baay'ee majoolleedha. Yeroo baay'ee isin jedhan yoo nama waaman hin mormu garuu si yoo naan jedhan baay'ee natti tola. Tole ani ammaa kaasee isin jedhee subaamu. Inni haa ta'u amma gara dubbii kottas deebisa. Gumaa gargaartii tajaajilu jedhu dhugaadhaare. Eeyyeen dhugaadha. Gargaareera. Yeroon gargaaretti immoo amma kanatti hubannoo qabu. Ammas wanti naaf galle wanti naaf hin galle waan hedduutu jira. Yeroo darbee waan sadii birmaduun qabeenya keetiin diinoo tokko natti soortaa naan jedhee ture. Gumaan birmaduu qabee miliksee jira. Deeggarsa ati gooteef fayyadamee abbaa yeloon galee qabeenya birmaduu hunda fudhachuudhaaf adeemsarra jiru. Yeroo ammaa kana xalayyaan ala birmaduu qaqqabeera. Ati birmaduu qabeenya jiru hunda irratti mallatteessitee akka kanatuuf gaafatanii jiru. Salphadhee naan jedhe inni haa ta'u eessatti akka isaan miliksanii jiran quba qabda? Qaroo fi kennaan birmaduu baay'ee barbaada. Garuu maaliif akka isaan barbaadan namni sanaaf galee hin jiru. Bulchaa fi Soolaanee maal wal biraa godhu? Bulchaa ammas argadhe miti. Qaroo fi kennaa jette? Eeyyee maal waan beekuuf qabdama? Waan an beeku lakki waan tokkollee waan an beeku qabu. Garuu furmaanni rakkoo kanaa waan dhibamu nutti hin fakkaatu. Amma garuu firii keetii sirriitti. Kunaas hin jira. Miira keetti bu'ee simsiin jechuu dhiisuu kootiif na of galchi. Garuu gocha birmaduu irratti raawwatte hundumaatiif gatii akka kaffaltu hin dagatu. Firii keeti dubbicha akkasitti hubachaa jirtu sana miti. Kanatti gumaafaa gargaartee fi humna isaan jala dhokattee qabeenya birmaduu faa saamuuf hin fi moo saamtota faana dhimma biraaf hin gurmaa'inaan jechuuf. Soolane miira kana keessatti isheen jirtu waan tokkollee hubachiisuu hin danda'u. Kanaaf itti siqiitii tasgabbeessi. Diina koofaan namni daqiiqaa 5 miti sekendii takka dhaabatee haase naafis diina koota. Soolan kan afaan faannisee akkana biraan geenyaafis. Isiyaati firkiit akkasuma gaafa artu jaalalli isheen birmaduuf qabdu uma tokko irraa kan dabarreessi taasisee jira. Soolee koo firkiit jaalala akkamii birmaduuf qabdi? Yaa bulchaa ko nu gama afaan kun akka kalitti jira. Firkiit birmaduu wajjin akka obbolaa taate hin beektu. Birmaduu akka jaalala isheetti ilaalaa jirti. Birmaduun gaafatti siqee wajjin jiraachaa ture gaafa rileeshinshipii keessa ture waan hubachiise tokkoyyuu hin qabu. Dubbiin baay'ee wal xaxaadha. Anis akkamitti akka itti mudamee dhiise. Anis ishiinis shira waadaafaatiin baay'ee gowwoomfamne. Sodaan koo inni guddaan Firkiit gaafa birmaduu wajjin obboleetti taatu gaafa bartuu maal taate kan jedhudha. Solee koo amma maal goona sitti fakkaata? Dursa dhimma birmaduu xumura. Achiin booda waan kaan itti deebi'uu dandeenya. Ati garuu waan gochuu qabdu akkuma jalqabaatti ichiiticha qabatu tole? Tole. Anis kanuma murteessa. Wanta hunda waliin mari'achaa deemna. Birmaduu immoo gama qarootti kennaatiin argachuu dandeenya. Isaan tooftaatti birmaduu argatan malatanii jiru.
ulfina naaftis anis carraa kanatti fayyadamee maatii sana waan kaasaa kaffaluuf hin qabu. Birmadu kana dura akka diina keetti na ilaalaa tokko ta'u amma booda akkas takka na ilaalchuun barbaada. Amma dubbii diinaa firaarra hin jiru. Maatii booddee deebisaa kan moo sana keessa jira. Amma ala keessa jirtu kana maatii keettoo si deebisee waan hin taane tuuma. Gumaa dhufee akkuma bakka kanaa si qabee mana keessan akka deemu beekama. Achitti si argannaan yookaan asirratti yookaan maatii keerratti balaan taane uuma. Yaadni kee baay'ee sirriidha. Abbayyi sana keessaa jirtaa? Amma hiriyaa koo tokkoon wal si barsiisa. Sana booda iddoo nageenya keetiin murteessaa ta'etti si geessa. Ankeeti itti nageessaa jirtu qaroodha moo? Qaroo isatti beektaati. Jireenya koo keessa deebitee akka jirtu nan beekan ture.